subscribe, share, like. Gooticha kana haati mana isaa akkasiin gaditti isiniif ibsiti. Inni kadhalate aan shawatti dhalatee garuu guddinni ka guddate baalee roobi ana barbare haroo dhumaal ka jedhamutti guddatee wal ollaa turree walumaan guddannee haati isaa isa qofa adeetti achitti garuu heerumtee ijoollee samaraa nama lama deettee jirti. Achumatti guddatee achumatti baratee barumsallee achumatti fixee ergasii yeroo dargaggummaa guutetti naaf inni ijoollumaanis waa wal beeknus walitti dabalamne amantiin isaa kiristaanaa ani musliimaa karaa amantii keenyaatti jijjiiramee na fuudhee erga wal fuune biyya keessa baay'ee osoo wajjin taa'in Sumaalee bakka Basaasa jedhamu achi keenya amata jaadeenii mucaa dhiiraa tokkoon argadhee lakkuu dhalee yeroo lakkuu dhalu karaa biyyaa galee biyyatti galee mucaa maatiidhaaf tokko kenninee tokko qabadhee gad deebi'ee kaan gadiin deebi'e sunnarraa amrii ta'ee ergas ijoolleen mucatti boodarraa niin argadhee asuma akkasii waliin jiraannu asuma akkasii waliin teenuuni haasaa seenaa abbaa isaa kana yeroo hundayyuu karaa biyya yeroo hundayyuu galgalas namas ni haasaa seenaa abbaa isaa kana wanta akkamitti akka du'ee uummata Amaaraatiin akka ajjeefame inni garuu wanta abbaa isaa irraa seenaadha malee yeroo sanitti waan beekuu qabu dhalatee ji'a ja'amu akkanatti keenyarraa abbaa isaa ajjeesan ji'a ja'amu akkanatti fakkaata akka inni seenaa naa himutti waggaa 2 dura ama tokko dhalama wajjin jiraannee waggaa 2 dura yeroo an karaa biyya kanaa deemuudhaaf deemu inni na dhiisee maatii biratti na galchee osoo hin deemin taa'een jedhu inni abbaa kiyyaatiin baafadha abbaan kiyya du'eenis taa'ee nyaadhu jedhee ijoollee waliin nu dhiise osoo boonni addaan deemne somaa argu jechuudhaanis bakka inni hin jirretti hin taa'u jedhee osoo baay'ee hin turin karaa biyya kanaa dhufee jiru amma koyeeti ergaan dhufellee nimaan dubbisaa hin bilbilaa fi bosona jiraachisaa beekate galanii namoota baay'ee ta'anii karaa nama waraanaa karaa nama 50 ijoollee jalatti gurmeessee akkasumatti akka adda bilisummaa Oromootti illee makamee ture jalqabumayyuu akkasuma jiraatu guyyaa kaalee shamalee guyyaa kamisaa obboleessi isaa akka bosonaas naa bilbilee akka naaftamu quba qabdaa nagaa qabaa maatirra jira jennaan nagaa qabaa haala kanis namoonni galuu guyyan oolu yoo dhufe akkamitti dhaqee ilaalaa jennaan rakkoon qabu nama sii godhe akkasitti nama mana seeraa waan jiruuf dhaqee ilaaluu hin dandeessaa naan jedhee oftee jennee nagaumaan dheengadda addaan cufanne bilbila hojjan addaan cufanne obboleettiin isaan akkanatti bilbilchee kaleessa sa'aatii kanarratti jiftuu ramadaaniin quba qabdaa wanti haaroof maaltu jira naan jedhaa homaa quban qabaniif qaaluu kalee waliin haasa'ee jira nagaa qabanaan jedhee okkeedhaan jetti narraa cufattee midhatti yeroo jettu feesbuuka warroota duraan inni namoota firoottan isaanii irraa ajjeese jala yeroo seennee ilaallu isaan poostii godhanii jiran Amaariffaan barreessanii gammanni maatii ta'anii jiran akka agarraa gammadee hin beeku jedhanii bakka wantoota hin taane isaan poostii godhan yeroo ilaallu xilaata isaanii waan ta'anii kana gochuu danda'anii jedhanii barreessanii jennee bakka karasitti fudhanii mana tokko keessatti maatii isaanii keessaa namoota kuma maatii manaa keessa jirutti ajjeese ibidda mana waliin itti qabee ka gubeetu jiran ummata sanii keessa jechuun namoota hedduu namni garuu qaba seeraan itti maddee nama 100 wali ta'e ajjeese jechuu bakka sanii keessatti ummata naftanyaa kana. Kazaa jedhee inni dubbatee hidhatiin akkasumaan jennaan biyya bilbilfifti naadhaas naan dalaguu didee siinfinee jirti. Ilkeen isin dalaguu didee obboleeyyan isaa taa'u obboleessi mucaa sanii ka'a bira bilbilee darraa yoo bilbilu dubbiin dhugamaa yookaan reeffi isaa borunuu kennamaa yoo dhaadhaa baasanii karaa darratti as kadeebisan karatti darraaficha jidduutti ajjeesanii reeffi isaa nuuf kennamaa fi hin gubamaa hin deeyinu waan gubamu akka inni nu gubeetti jechaa jiran naan jechuun irratti naan dubbisa jechuu maatiin isaanii ammaaf namni takka darraa keessa hin jiru hundumtuu ba'anii jiran. Naan kana waan haasa'ullee hin beeku sammuun ijoollee sirrii hin jirtu. Haga filaan arganne du'e jedhamaa malee reeffi isaa nu haa gubamu jedhanii jarri waan dubbataa jiran malee namni tokko namni qabatamaan silkii namni seeraan na jalaa kaasinatti haasa'uu hin jiru namni Itoophiyaa hin sodaata. Haa gubatu jedhanii reeffa isaanii yoo haadhanuu kennan haqa hin eenaa naan jettee midhattiin malee namni waan kana waan san jedhu hin jiru maatiin isaanii hundumtuu baqatee jira hin jiru. Ranii namachi keessaan qaban hundinuu bahanii jiran isumatu sababa rabtaaf. Ijoollee 3 qabaa tokko nurraa deebi'ee 2 qabna mucaa nama tokkodhaan fixee 11ffaa seenee jira midhattii nama 8 jirti maatii biyya bira jiran. Kaaba Oromiyaa kutaa Wallootti Mahammad Alii Tolaa ajjeefamuu
dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kanaaf Mahammad Abdusalaam. Muhammad Ali Tolaan kaaba Oromiyaa Walloo iddoo waladdee jaamutti mootummaa bilchiginnaatiin har'a mana isaatti ajjeefame. Muhammad Ali Tolaa dhalootni isaa aanaa Artummaa Fursii Gandaraasaa Murree yoo ta'u erga guyyaa jala bultii simannaa adda bilisummaa Oromoo sana hiriyoota isaa Adam Alii fi Alwaa Hussein biraa ajjeesanii booda lubbuu isaa oolfachuuf aanaa Artummaa irraa gara aanaa Dawaa Caffaa iddoo addaa waladdee jaamutti utuu jiraachaa jiru guyyaa har'aa humna bitamtoota bilchiginnaatiin manatti marfamee ajjeefamuun maddeen keenya himan. Godina Harargee lixaa aanaa Amroo Raddaa Weennee guddoo keessatti kaleessa galgala waraana mootummaan manguddoo Mahammad Daadhii jedhamu shanidha jechuun ajjeefameeti jira. Kanaan wal qabatuun haalli naannichaa rakkoo keessa jiraachuu jiraataan naannoo sanii OIB'n bilbilaan dubbise ibseeti jira. Meeshaa waraanaa qabdaa baasee jechuudhaan ajjechaa tokkorra raawwatame. Saniif ajjechaaleen akkasii bifoota wal fakkaatan bofaa jirti galee aanaa Amroo keessatti meeshaa qabdaa waan adda addaa baasaadha jechuudhaan namoota baay'ee reebichaa fi ajjechaan itti bofee jira. Saniif namoonni baay'een ammallee magaalaa Galamsoo keessatti baay'ee reebamaa jiru, hidhamaa jiru. Saniif araddaalee doonii balballeetti akkasuma aanaa Amroo magaalaa balballeetti akkasumas namoota hedduu manneen isaanii cabsan meeshaa qabdan jedhanii ulaagaalee hedduu wantoota hedduu irraa raawwatu jiranii. Saniif hawaasni aanaa Amroo ammallee nagannaa kana wal qabatee labsiileen geeffamu jiru hamuuf uummata Oromoo cinaa dhaabbachuuf qophii isaa agarsiisaa jira waan ta'eef waraanni sirna naftanyaa lallisuun waraanni Abiyyi Koloneel Abiyyi Ahmad durfamu namoota keenya baay'ee roolisaa jira waan ta'eef waan kana kanaatti dirachuu barbaade. Ani dhaamsa uummata Oromoo dabarsuu qabu sirnoota nama nyaataa sirnoota naftanyaa uummata Oromootti geeffamu jiru kana uummanni Oromoo bifa tokkummaa qabu bifa sagalee takkaatiin fincillee ofirraa gaggeessuu qaba waan jiru akka yaada dhageessu uummata Oromootti dabarsuu ni barbaadu kana. Saniif uummanni Oromoo osoo oolee kule sirna gabrummataa kanaaf cichee mormee ofirraa balaleeffachuu qaba waan jiru fincila osoo addaan kenne gaggeessee sirna gabrummataa Koloneel Abiyyi Ahmad kan ofirraa fonqolchuu qaba yaada jiruun qaba. Saniif akka dhaamsitti hundaa'uu barbaadu uummata Oromoo bal'aadhaaf kana jechuu barbaade. Sirna galatoomaa jira deddeebisanii waliyyaafachuu keenyaaf waliyyaafachuu guddaa galatoomaadha. Deebineettis waan aanaa Amroo akkasuma magaalaa Galamsoo deebinee qaban odeeffannoo ta'a guddaa galatoomaa jechuu barbaade. Guyyaa kaleessaa nama maqaan isaa Mustafaa Jamaal Shee Aliyyii Jaamuu godina Harargee bahaa aanaa Haromaayaa Raddaa Qeerransaa gandamuu isaatti maallaqa deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaa kennuu diddee jechuudhaan milishaa fi poolisiin humna addaa wajjin ta'uudhaan qawwee itti dhukaasuudhaan miidhaan cimaan irra ga'ee jira. Abbaa ilmaan lamaati yeroo ammaa tana hospitaala Hiwoot Faanatti wallaanamaa jira. Daataan naannoo sanii OIB'n bilbilaan dubbise ibseeti jira. Godina Harargee bahaa aanaa Haromaayaa Raddaa Qeerransaa darbaa gandamuu isaa kajamu keessatti ganama isaa takka dhufuudhaan nama maqaan isaa Mustafaa Jamaal Aliyyii Jaamuu yookiin Mustafaa Jamaal Shee Aliyyii Jaamuu maallaqa sangaa hin kennine jechuudhaan aarii dhufanii gaafatan osoo hin dhaqannee jiru. Aboon kanneetiin jira waan takka illee narraa hin qabda narraa deema jeeni sanbooda ammoo kannuu qabdaa jedhaniiti hoggaa isaan akkana jedhaniin duraa deeme. Rasaasatti dhaan jechuudha. Rasaasa lamaan mudhii keessa hidhanii akkasitti ammaan tanaa hafama jira jechuudha. Sababni guddaan isaan itti gaafatan abbaa gandaatti hojii waan loltanii jirtanii ati iddoo ajaja abbaa gandaa hin guutuu abbaan gandaatis waan namaa ta'eef duraan ati sharxachaa ture itti yoonni fi hin ajjeeffamne jee sanii jecha bakka dhaadannoo abbaa gandaa san mirkaneessuudhaaf milishimaan ganda keessaa dhawan jechuudha. Godina Jimmaa keessatti guyyaa kaleessaa miseensa woboo bahaa kan ture murtiin hidhaa waggaa 23 itti murtaa'ee Qaallitti gidiraan irra gahaa filaamshaawee kan gaafa wayyaaneen sochii qeerroon aangoo gadhiiftu hiikamee magaalaa Jimmaa keessatti manni gandaa kennamee fi hojii mijeeffatee bultii ijaarratee ilmoo durbaa tokko argatee jiraataa kan jiru Mahammad Abbaa Tolaa mana isaatii qabanii hidhamuun beekameeti jira. Barsiisaa Gaalib Abbaasan kaleessa galgala naannoo sa'aatii lamatti humna beekamneen butamee bosona keessa darbamuun dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kanaaf Daraartuu Shaamii.
Barsiisaa Galiib Abbaa Simbii kaleessa galgala naannoo sa'a lamaa ta'utti humni hin beekamne mana jireenya isaatii fuula isaanii haguuggatanii jiranii dhufanii mana isaa magaalaa Saaqaa keessatti ukkaamsanii fuudhanii deeman. Magaalaa Jimmaa geessanii ajjeefne jaanii bosonatti gatanii osoo ijoolleen isaa boochuu fuudhanii akka deeman dubbata. Magaalaa Jimmaa ganda Booccee Booree iddoo addaa Malkaa Faaqii Jaamutti cinaachaa fi garaa isaa gubbaa rasaasa itti roobsuudhaan gatanii biraa deeman. Namoonni isa fuudhanii deemanis eenyummaan isaanii akka hin beekamne haguuggii gurraachafatti gatanii akka turan magaalaa Saaqaa Jimmaarraa kiiloomeetira 18 fagaattee argamti. Kiiloomeetira 18 mana isaarraa fageessanii erga itti dhukaasaniin booda du'e jaanii achitti gatanii biraa deemanis jiraattonni naannichaa sagalee dhukaasaa dhagayan birmannaa taasisanii osoo lubbuun isaa hin bahin gara mana yaalaa geessanii yeroo ammaa hospitaala kutaa to'annoo addaa keessatti wallaanamaa. Barsiisaa Galaabiin obboleessa rogeessa siyaasaa Yaayaa Bashiir yoo ta'u sababa kanaaf yaalii ajjechaa suukanneessaa kun irratti raawwatamuu hin oolus wanti jaamu ni jira. Obbo Yaayaan gama isaatiin haqa tokko walitti himna an jireenya koo dargagummaa wayyaanee irratti qabsoo gochuun dabar kan beeku na beeka maatii akka biyya keessaa qabu osoo beekuu irratti murteesseen carraa miidiyaa qabsoo Oromoo argatetti fayyadamuuf jecha TV Eltiraa irraas olola farra wayyaanee waggaa 10 oliif gaggeesseen ture. Saabaa irrattis waggaa 12 guutuu sagalee koo dhaamsee hin beeku garuu barasan hunda takka maatii koo sababa koof tuqamee har'a garuu kan argaa jirru kanuma kaleessa nu keessaa bahee aangoo qabachuutti gammannee fi of qusannoo tokko maletti deeggarsa godhaa fi turree fi didee nu ganee diina firoonfatee kan nutti godhaa jiru kun garamitti nu geessa jedha namni qalbii qabu hundi of haa gaafatu jechuudhaan erga wayyaanee obboleessa isaanii dubbatan. Ergaa waa'ee obboleessa isaanii dubbatan. Addatti dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo KFO fi ABO murtii haqa qabeessanii argata inni jiru yaaddoodha jedhan dabalatu kanaaf daraartuu Shaamii. Yeroo haalli siyaasaa Itoophiyaa muddama hamaa keessa jiru kanatti dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo dagatamaa jira. Addatti dhimma hidhamtoota Oromoo miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO murtii haqa qabeessanii argata inni jiru yaaddoodha. Jijjiirama daandii irraa maqee qindeessaa fi tarsiimoo baasuun shoora seena qabeessaa kan gumaachan xiinxala siyaasaa fi miseensa paartii KFO obbo Jawaar Mohaammed gameessa siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa obbo Abdii Raggaasaa afaan hidhamtoonni biraa yeroo ammaa baalamni isaanii fageeffamuu fi haalli fayyaa isaanii yaaddoo keessa jiraachuu Oromoota hedduuf yaaddoodha. Obbo Jawaar Mohaammed rabbii fi Oromoo abdadheen biyyatti gale jechuun jecha sammuu namoota hedduu keessa jiru dubbatan. Kan sodaatan hin hafne yeroo ammaa dhimma isaanii suutaan dagatamaa jira. Obbo Jawaar Mohaammed ajjeefama artist Hacaaluu Hundeessaan dura Oromiyaa godinoota garagaraatti ummataan yeroo wal baranii turanitti waan baay'ee dubbatanii jiru. Hedduun ummataa biyee simatee ture irraa sodaa kan itti bule mootummaa Itoophiyaa ajjeefama artist Hacaaluutiin booda hidhe jira. Obbo Jawaar jalqaba yeroo hidhamanii turanitti torbaanitti mana murtiitti dhiyaataa turanis yeroo ammaa gara baalamni isaanii ji'ootatti ol siqee waan qabameef dhimma isaanii murtii haqaa malee harkifamaa jira. Maqabeenya isaanii jalaayis ugguramee fala hin arganne. Sababa kanaanis maatiin isaanii rakkoo keessa argamu. Erga Jawaar faan hidhamanii haalli siyaasaa Itoophiyaa daranuu finiine namoonni hedduunis humnoota mootummaatiin ajjeefamu kan jiran kuma hedduun ammoo hidhamanii murtii malee dararamaa jiran komiilee jaan Oromiyaa keessaa baay'inaan dhagahamaa jira. Lolli kaabatti eegale ammoo sodaa obbo Jawaar Mohaammed qaban keessaa isa tokko. Paartii biyya bulchaa jiru filannoo dabarsuun ammoo abdii biyyattii gara dimokiraasii ni ceeti jedhu dukkaneesse. Wal waraansa TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti eegale guyyoota 16 lakkoofsisee jira. Sababa lola kanaatiin lammiileen biyyattii kuma 30 ol qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii gara Suudaanitti baqataniif dirqamanii jiran. Lolli kun kaabatti eegale kun yeroo gabaabaa keessatti ni xumurama jee mootummaan haalli qabatamaa jiru garuu ni argame. TPLF ganna 27 biyya bulchaa birmadummaa biyyaas cabee gargaarsa biyya biraatiin haleellaa gaggeessanii lammiilee Tigraay irratti gochi duguuggaa sanyii raawwatamaa jiru jechuudhaan addunyatti himataa jira. Haaluu boofis ammoo magaalota naannoo Amaaraa Baardaarii fi Gondar rookeetiin haleelaa jira. TPLF magaalaa muummee Eertiraa Asmaraa irratti haleellaa rookeetii gaggeessee jira. Sababa isaa ammoo bulchiinsa Isaayyaas Abiyyi gargaare lolaa jira kan jedhudha. Kana malees adeemsi muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad sirna durii deebisuuf jechuun akka malee hadhee
hadheeffatee jira. Dhaabbilee fi mootummaan addunyaa mootummoota TPLF lola dhaabanii marii qaamota siyaasaa hunda hirmaachisuuf hayyamamoo akka ta'an gaafataa jira. Mooraa Oromoo keessatti haal duree tokko malatti hanga hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamanitti maddi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa hin furamu yaada jedhutu jira. Uummataa fi qeerroon Oromoo ammoo hidhamtoota siyaasaa akka gadhiifaman ajjeechaa fi hidhaa saamicha kallattii hundaan gaggeeffamu akka dhaabbatuuf akkasumas filannoon haqaa fi bilisaa gaggeeffamu mootummaa uummataan filatamee biyya akka taliguuf dhiiga dhangalaase hanga wareegama lubbuutti aarsaa baasanii jiru. Qaamoleen sirna durii deebisuuf fedhii qaban leellistoonni sirna nafxanyaa hidhamtoota Oromoo akka gadhiifaman hin fedhan. Adatti obbo Jawaar Mahmad Oromoo dammeessee mootummaa jabaa tokko Oromiyaa irratti gadhaabuu dantaa keenya nu jalaa miidhuu mala jedhu sodaa waan qabaniif muummee ministeera Abiyyi Ahmad ammoo garee kanaaf looguu Oromoo dhiibee jechuudhaan balaaleeffatamaa jira. Labsii xumura gabrummaa qeerroon labsii Oromiyaa bakkoota baay'eetti hojiirra ooluun beekameetu jira. Haaluma kanaan geejjibni tokkolleen akka hin jirre magaalota akka Qobboo, Shaashamannee, Harar guutuu Oromiyaa keessatti haala jechuun danda'amutti itti fufeeti jira. Haaluma kanaan magaalaa Karramillee keessatti tarkaanfii mootummaan fudhateen namoonni baay'een madaa'uun dhagameetti jira. Naannoo sanii OIB'n bilbilaan dubbise ibseeti jira. akkasumatti maayiroo maaf mustaanidha. Ijoolleen guddaan jira biqiltoota nama sadii afaan tokko mucaan kennan jennuun tokko karaa ijoolleen intara dura mana jiraarraa yaatan dalagatanii deemanii fi dhafeenaa raawwatanii gisee poolisiin itti karaa bitanyanii itti kana iddumina keessa ijoollee fiiduu baay'ee seendu baay'ee keessatti warreen guddaa baay'ee keessa dhaanii ijoollee yeroo kana bakka tokko dhaanii hospitaala ispiraa kaan immoo ganaa akkasitti tolchanii fuudhanii wanta jiran kaan wareegame jedhanii mucaan namni lama immoo guduu godina fiidiyaa ijoollee kana jirti ijoollee jiran mallee haala sun ni jira. Ijoollee irratti yaabee warri rukutamanii jiran warri ni fi akka inni bakka carraa jiraa fi jirus ni jira. Onni kan mana onni kana dhalaan ni kan mana sombaa jala cara cara onni kan dua dua sente dua empat ini. Mucaa bakka amma bilkos cerah dan dabali kan dari coret dengan sini jadi terus cara mutra. Carraa dua fi ini jira mana tamca dengan dalam mana ini kena kita ada orang lesak dengan jina miskin orang saya ini ada juga dengan jangan nama carraa dua fi ini jira kawan kita nak sekolah galai atau sekarang sini macam cara menanti jira kamar hal juga kahal bayi yang ada bergabung karena dia akan berkata mana ini setelah cipu dengan mana kan akan fajira hari ijoollee itu turun macam tu mana kau ini jangan yang kurang fakir ini jadi kahal yang jadi seperti mana cara bertanya jarak yang tertinggi yang terkau jarak merahan boleh dan begitu. Ya hamsin yang kan umum kasih Allah sultan itu kota ni boleh kita jago ni betul ni hanya kita betul ni hanya mana kita tadi cuma kena sebenarnya fani langsung pun tadi kapsul orang terkaya sangat terlalu jadi akan hal tapi memang ciri kerja kemana dia dan segala ibsa jidduu kana poolisiin Oromiyaa waboo 274 qabne je'ajaa zoonii dhiyaa waraana bilisummaa Oromoo soba jedhan bal'ina oduu kanaaf Dalaab Turshaamii. Ibsi torbaan kana koomishinarri jeneraal koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa miseensota waboo 274 irratti tarkaanfii fudhanne jee soba tahuu dubbi himaan waboo zoonii lixaa ibsan. Koomishinarri jeneraal koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsa tibbana kanneen keessatti miseensota waboo 74 jala oolchinee jechuun dubbatan. Garuu dubbi himaa waboo obbo Bilisummaa Guutaa himata mootummaa naannoo Oromiyaa kana fudhatama dhabsiisanii jiran. Koomishinarri Araarsaa ibsa kennan keessatti miseensota ABO kanneen ta'an 142 irratti tarkaanfiin fudhatame jedhan kanneen biroo 68 booji'amuu himan. Mardaasaan ibsa isaa keessatti akkasuma kanneen biraa 64 bittinnaa'anii turan hordoffii uummataa fi qaamolee nageenyaatiin to'annaa jala oolfamuu himanii jiru. Waliigalatti miseensota waboo 74 to'annaa olaantummaa seeraa jajjabeessuu fi tarkaanfii seeraa irratti fudhatamee jee koomishinarri jeneraal koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa. Garuu dubbi himaa waboo Bilisummaa Guutuu himata mootummaa kana fudhatama dhabsiisanii jiran. Kana malees namoota waboo deeggaran jaaman 341 to'annoo galmee isaanii seeraan qulqulleessaa jirra jaan akka isaan jaanitti namoonni kun nyaata rasaasaa fi humnoota deeggaramuu malee isaan keessatti ammoo namni 104 miseensota TPLF kanneen ta'anii fi waboo waliin ummata irratti badii raawwatan yeroo ammaa to'annaa jala oolan jee. Meeshaaleen waraanaas gara 57 rasaasaa fi 681 akka
akkasuma ammas ministirii waraanaa 5 akkasumas reediyoo qunnamtii qabamuu ibsanii jiru. Komishinarri jeneraal komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsa tibbana kennan keessatti maallaqa 600 fi 70 oliis to'annaa jaan garuu dubbi himaa waboo obbo Bilisummaa Guutaa himata kana ara erga jaaniin tippelleef waliin nuti diina gargaarsa irratti fudhannu hin jaan. Dabaluunis nuti walabummaa uummata Oromoo fi Oromiyaaf qabsoofna leenjii siyaasaa fi mul'ata mataa keenyaa qabna akkasumas gargaarsa mataa keenyaa qabna jaan. Leenjii humna wabootis ji'a guutuuf Oromiyaa keessatti kennaa jiraachuu himan kanaanis ifumaaf goona gargaarsa sabaa fi paartiilee biraa tokko illee hin qabnu jechuudhaan himata mootummaa kana gatii dhabsiisanii jiran. Warreen ajjechaa fi booji'an eessatti booji'an kan jaan Bilisummaa nuti yeroo waraana isaanii boojiinu xalayaa eenyummaa if harkaa qabna jaan. Koomishiniin poolisii ammoo dhimma himataa yakka malee dhimma waraana isaa hin ilaallatu jechuunis falmuu namoonni isaan qabnee jaanii ammoo uummata nagaa qofaatu barattuu fi daldaltuu akkasumas hojiilee hawaasummaa gaggeeffattuu daandii irraa qabaniiti. Kunis yeroo muddama hamaa fi uummataaf deebii hidhamanii uummata nagaa qabanii wantoota mallattoo waboo kan akka alaabaa akkasumas rifeensa itti godhanii yakka meeshaa itti kennanii waboo ta'an jechuudhaan dhiyeessa. Waboo tokko waraana mootummaa 60 akka loltuu kan ibsan Bilisummaan Guutuu yeroo rasaasa fidhatetti if wareega malee seenaa harka kennuu hin qabu jechuudhaan himatan. Komishinar jeneraal komishinii poolisii Oromiyaa miseensota waboo haleeluu kan dhara jaanii jiru. Dubbi himaa waboo zoonii lixaa obbo Bilisummaa Guutaa gaafii fi deebii reediyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waliin godhe keessatti hime. Tole egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oduun qabannee isin dhiyaanne kan hanga ammaa Media Network. Subscribe, share.